Ooltanii bultanii akkam jirtu? Mee har'a immoo waa'ee kan namoonni yeroo hedduu saayinsii jedhanii waaman yookaan allerjii funyaanii allerjik raayinaayitis kan jedhamu irratti sirriitti ilaalla. Akkasumas salphisnee akka hunda keenyaaf ifa ta'utti akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Allerjii funyaanii jechuun kan hawaasni keenya saayinsii jedhee waamu kan jennu wantoota noormaalii nama hin miinetti namni sun yookaan namni dhibee kana qabu allerjii godhatee yeroo funyaan isaanii seenan wantoonni akkasii jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka awwaara, poolanii, foolii, daraaraa adda addaa akkasumas foolii gaarii, foolii badaa namatti garaagaraa yeroo wantoonni akkasii kan namarratti dhiibbaa hin geessine nama noormaalii irratti tasa funyaan isaanii seenan funyaan isaanii kun sinsinnaa'uudhaan yookaan allerjii godhachuudhaan haxxiffachuu, furraa'uu, funyaaniif ija hooquu fa'aa eegalanidha. Noormaalii saayinsii fi allerjik raayinaayitisiin tokko miti. Saayinasaayitis kan jedhamu akka ogeessa fayyaatti dhibeen saayinsii huban hundumtuu saayinasaayitis jedhama. Haa ta'u malee kan hawaasni keenya saayinsii jedhee waamu isa kanadha. Isa kana yeroo baay'ee deddeebi'a waan ta'eef dhufaan badaa yeroo dheeraa nama wajjin tura waan ta'eef hawaasni keenya saayinsii jedhee waama allerjik raayinaayitisiidha. Asmii funyaanii yoo jennee waamnes wal hubachuuf ni salphata. Sababni isaas akkuma asmii dhukkubni kun jechuun dhukkubni allerjik raayinaayitis yookaan hawaasni saayinsii jedhee waamu wantoota akka qilleensa qorraa, qilleensa gogaa, awwaara adda addaa, foolii daraaraa adda addaa fi namoota tokko tokko biratti immoo shittoo akkasumas foolii badaa adda addaa kanarraa kan namatti dhufudha. Namatti ka'uu danda'a nama dhibee kana qabu irratti jechuudha akkuma asmii. Haa ta'u malee nama hundaa irratti wanta tokko miti kan kana fidu. Tokko tokko irratti fakkeenyaaf awwaara ta'uu danda'a, tokko tokko irratti immoo shittoo ta'uu danda'a. Garaagara namaa namatti. Kanaaf asmii funyaanii yoo jennee waamne salphaadha jechuudha. Wanti kun allerjii qaamaa biroo kanneen akka asmii, allerjii gogaa fi kan kana fakkaatan wajjin wal qabatanii deemu. Nam tokko yoo tariitii allerjii funyaanii qabaate yookaan saayinsii qabaate carraan asmii godhachuusaa ol ka'aadha. Kanneen kaan irra harka 3 dabala. Akkasumas carraan allerjii nyaataa godhachuusaa ol ka'a jechuudha. Akkasumas immoo amala qaccee yookaan maatiin deemuu qaba. Abbaan yoo dhibee kana qabaate daa'imni isaa yookaan haati yoo qabaatte mucaan ishee yookaan akaakayyuu yoo qabaate jiraachuu danda'a jechuudha. Wanti kun amala qacceen deemuu kan sanyiin deemuu qaba malee namatti waan darbu miti. Mallattoolee dhibee kanaa ilaalle wanti kun tasa osoo nagaan jirru namni dhibee kana qabu osoo tasa nagaan jiru fooliin wayii yoo tasa isatti dhufe wanti inni itti allerjii qabu sun yoo isatti dhufe yookaan yoo funyaan isaa seene haxxiffachiisee funyaanii fi ija hooqsisee furrii isatti baay'isa jechuudha. Kana malees yaalaanis haa ta'u ofumaa takka nutti dhufee takka immoo deebi'ee nurraa baduu danda'a. Yeroo wanti kun funyaan keenya seenu wanti kana nutti kaasu yeroo nu haxxiffachiisee ija nu hooqsisee furrii nutti baay'isee takka turee immoo ofumaan dhiisuu danda'a yookaan dawaadhaan dhiisee immoo ammas yeroo biraa yeroo wanti sun nutti dhufu nutti deebi'uu danda'a. Amala akkasii qabachuudha. Akkasumas namoonni akkasii harka isaanii bal'isanii barruu isaaniin funyaan ol dhiibu. Ol dhiibuun kun yeroof akka funyaan isaanii banamee qilleensa fudhatan godha. Kun egaa allerjik saawuluuf jedhamee beekama. Yeroo ol dhiiban kana immoo amma ol dhiibuun kun immoo fuula isaanii irratti funyaan isaanii irratti sarara uumuu danda'a. Akkuma suura irratti ilaaltan kana transverse nasal crease amma funyaan ol dhiibuun kun funyaan irratti sararri wayii akka uumamtu godha. Kana malees immoo qola ijaa waan riganiif namoonni akkasii qola ijaa riguu kanaaf egaa qolli ija isaanii gurraacha'uu danda'a. Kun allerjik shaayiners jedhama. Akkasumas namoonni akkasii funyaan isaanii yeroo hedduu ni cufata waan ta'eef afaan bananii isaan deeman afaan bananii qilleensa fudhatu. Kun egaa allerjik jedhamee beekama. Kun egaa mala allerjii funyaaniiti. Allerjik raayinaayitis kan jedhamu. Mee gara furmaataatti adeemu. Dhibee kana qabaachuun kwaalitii jireenyaa gad buusaa. Daa'imman fi ijoollee biratti mana barumsaatti isaan jeeqaa. Akkasumas hirriba nagaa yookaan hirriba tasgabbaa akka hin rabne isaan jeeqaa. Akkasumas immoo wanti kun jiraachuun infekshinii saayinasiif gurraaf nama saaxila. Kanaaf baay'ee nama jeeqa jechuudha wanti kun. Kana malees dabalataan dhibee asmii namatti cimsa. Namni dhibee asmii qabu yoo allerjii funyaanii qabaate itti cimachuudha gonkumaa wanti kun. Akka nutti hin kaane ittisuuf haga danda'ametti akkuma dhukkuba asmii wantoota dhukkuba kana nutti kaachisan adda baafannee irraa fagaachuu yookaan ofirraa balleessuu of biraa balleessuu furmaata akkasumas ittisoo isa sirriidha. Akkasumas isa duraadha. Mee kana malee maal gochuu dandeenya yeroo wanti kun nu jalqabu manuma keenyatti maal haa goonu kan jedhu ilaalle kan jalqabaa
steam inhalationidha. Bishaan danfisnee hurkisaatti akkuma suuratti ilaaltan kana bishaan danfaasaa irratti hurkasaa gad jennee uffata wayii mataa keenyarra keenya akka hurki sun hin deemne gara fuula keenyaatti sassaabnee daqiiqaa 10 hanga 15tti ofitti fudhachuudha. Kana hawaasni hedduun beeka. Mattaaxina namoonni hedduun bishaan danfaa kana hurkasaa yeroo ofitti akkas godhan kana funyaan hin banaa fi akkasumas akka yeroof wanti kun xiqqoo furmaata argatu isaan taasisa. Kana malees saline nasal irrigation bishaan siinii tokko ashaboo xiqqoo itti daballee waliin danfisnee qabbaneessuun bishaan sana funyaanitti cobsuun fooxaa wayiidhaanis haa ta'u sirinjiidhaan funyaanitti cobsuun funyaan qulqulleessu. Kun maal fayyadaa? Wanta funyaan keenya keessa seenee nu haxxiffachiisaa jiru sana poleniis haa ta'u awwaaras haa ta'u wanta funyaan keenya keessa taa'ee nu haxxiffachiisaa jiru sana miicee baasuuf fayyada jechuudha. Yeroo miicee baasu immoo wanti kun furmaata ni ta'a. Kana malees zinjibila shaayii zinjibilaa waliin danfee hurkasaa funyaaniin fudhataa yoo dhugne nutti fooyyessa. Zinjibilli amala sinsinnaa'uu qaamaa hir'isuu yookaan antihistaminic effectii fi vaayirasii adda addaa ittisuu waan qabuuf nama allerjii funyaaniif qabus haa ta'u nama utaalloo yookaan qufaa qabuuf illee furmaata. Kana malees irdiidha. Irdii fallaana tokko aannan danfee qabbanaa'ee burcuqqoo tokkotti naqnee guyyaa guyyaa yoo dhugne wanti kun allerjii funyaanii nurraa fooyyessaa deema. Kana malees immoo damma nyaachuun guyyaa guyyaan damma fallaana tokko nyaachuun yeroo dheeraa booda akka qaamni keenya wantoota kana nutti fidaniif sensitive hin taane gochuun allergic rhinitis yookaan saayinasii kan jennu kana nutti fooyyessuu danda'a jechuudha. Kanneen kana goonee yoo dide dawaa adda addaa kan liqimfaman kan funyaaniin kennaman akkasumas dawaa hedduu jiru mana yaalaa deemnee ogeessa fayyaa mariisnee fudhachuudhaan wanti kanarraa bilisa ta'uu ni dandeenya. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu wanti kun yeroof nu dhiisee wanti kana nutti kaasuu jiraate ammas deebi'ee dhufuun isaa nafu. Kanaaf hanga danda'ametti wanti kana nutti kaasuu adda baasnee ofirraa fageessuudha. Haa ta'u malee immoo akka kwaalitii jireenya keenyaa hin jeeqne dawaa akkasii ogeessa fayyaa mariisnee fudhachuun gaariidha jechuudha. Darbee dhukkubni allerjii funyaanii kun akka baakteeriyaan wal horuuf sababa ta'uu danda'a. Carraa infekshinii saayinasii yookaan keessa funyaan keenyaa dabaluudhaan akkasumas wantoota qaama naannoo saayinasii jiran kanneen akka sammuu keenyaa infekshiniin baakteeriyaa vaayirasii adda addaa kalaqachuudhaan dhibee cimaa fiduu danda'a. Yeroo akkasii immoo qufaa haxxiffachiisuu fi furrii baay'isuu hooqisuun dabalata. Ho'i cimaa jiraachuu danda'a, mata dhukkubbii cimaan jiraachuu danda'a. Yeroo kana immediately gara mana yaalaa deemuu qabna jechuudha. Infekshiniin ni dabala yeroo nam tokko allerjii funyaanii qabaatu. Infekshiniin saayinasii fi naannoo sana. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.